Ashama harka fuudhee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota hinaantuubii nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu, akkam yeroo kana geessanii hundi keessanuu akka nagaa fayyaa taatan abdiin qaba. Egaa har'a qophii addaa qophii xiqqoo takka isinii qabadhee dhufee jira. Hamma xumura qophii kootti na faana turaanii affeerraa kiyya isiniin jecha. Egaa irsaasii kanarraa wanti ani hojjedhee arge jechuudha. Isinitti argisiisuudhaaf jechuudha. Irsaasiin kun barreessuudhaan alatti waan baay'ee nu fayyada. Kanaaf mee hojii irsaasii kana walumaan laallaa. Hamma xumura qophii kootti na faana turaanii affeerraa kiyya isiniin jecha. Akkasumallee like, share, subscribe gochuudhaan warri maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a. Warri immoo na jajjabeessaa jirtanii hedduu tokko isin galateeffadha. Onnee kiyyarraa gamanumaan gara qophii koottan isin dabarsaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Qophii kiyya egaa akkuma beekamu kinoo irsaasii kiyya qabadhee dhufee jira. Irsaasii kanarraa wanta ani hojjechuu barbaadetu jira. Isa isaanii walumaan laallaa isiniin jedha. Na faana turaayi. Amma gara qophii kiyyaatti isin dabarsa. Egaa haala kanaaniin xalafadhaa jechuudha. Akkuma jalqaba irratti yeroo duraa nan xalafadhaa nan guduufaa jechuudha. Nan guduufaa haala kanaan jechuudha. Asitti bakka kanatti guutuu isaa osoo hin ta'in bakka kanatti nan guduufaa. Egaa guduuffee booddee kanarraa hin mura jechuudha maqasiidhaanii. Bakka tan akkana. Egas booddee kana nan xalafaa akkanumatti jechuudha. Isinitti mul'achaa jira jedhee tan yaada. Egaa haala kanaan hin xalafaa. Dafee hin xalafaa. Nama xalafadheen jira jechuudha ammoo. Kinoo haala kanaan tan dabaladhaa jechuudha. Xiqqootti dabaladhaa. Amma akkanatti itti dabaladhee jira jechuudha. Guddiseen jira haala kanaan. Amma iddoo kana naani irraan mura jechuudha. Bifa biraan itti jijjiirradha. Egaa akkanatti bifa biraatti jijjiirradha. Bifa diimaadhaan hojjechuun barbaade, diimaaf booraanii. Egaa amma bakka kana boora kana irraan mura jechuudha. Haala kanaan qopheeffadheen jira. Haala kanaan diimaa itti godhadheen jira. Amma kana maalan godha? Nan xalafaa jechuudha. Nan xalafadha.
xalafachaan deema. Isinitti mul'ataa jira jedheetana yaada. Egaa haala kanaan waanuma nu bira jiru fayyadamnee wanta bareeda mana keenyaafis ta'u waan barbaanneef nuuf ta'u haala kanaan hojjechuu dandeenya isiniin jedha. Ammaan haala kanaan xalafee jira. Haala kanaan xalafachaan jira. Egaa akkuma argitanii kinoo haala kanaan xumuradhee jira jechuudha. Haala kanaan xumuree jira kana haala kanaan xumuradhee jira. Egaa amma nan baasa jechuudha. Nan baasee jira jechuudha. Kunoo baaseetu jira. Egaa amma maalan gochuu yaada? Maalan gochuu yaade kana akkana. Argitanii akkanatti jechuudha. Kanaan hojjechuuf barbaade akkanatti jechuudha. Na hamma xumura qophii kiyyaatti na faana yoo turtanii waa hedduu akka irraa argattanii abdii guddaa nan qaba. Kunoo haala kanaan hojjedheen jira. Kunoo fuuldurri isheetis bareeddii jechuudha. Egaa amma nan xumura. Xumurarra jira. Xumuraan jira. Waa baay'ee tokko bareeddii. Bareeddii.
nan kutaa jechuudha. Kanatti limmoon irraa baasa. Haala kanaan waan kana uumee jira. Ammallee afaana turaa qophiin kiyyaa ittuma fufasiniin jedha. Egaa akka irraa hubattan abdii nan qaba jechuudha. Kana irraa uumeen jira. Egaa amma kana baay'isee hojjedhe wanta kana akkanaa kana baay'isee hojjedhe wanta ani irraa uumu walumaan laallaa na hordofaa. Egaa ammallee qophii kiyya akkumatti fufetti jira na hordofaa isiniin jedha. Haala kanaan baay'ifadheen jira jechuudha. Baay'ifadheen jira isa kana kanas asiinis kanas akkanatti baay'ifadheen jira. Egaa kaniin waan akkamii akkanuuf ta'u walumaan laallaa baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Wanti inni ta'uu hedu kanatti walitti hodhaan deemaa jechuudha. Kanatti walitti hodhaa deema. Ammas fida ammas asiin tokkotti dabalaa jechuudha. Kanatti tokkotti nan dabalaa. Kana jechuudha. Ammas nan fida akkanatti. Itti dabalaan deemaa jechuudha. Waan bareeddu ishinaaf ta'uuf deemaa jirti. Bareeddu ishinaaf ta'uuf deemaa jirti. Kanas bakka kanas akkanumatti itti qaxxalaa deema jechuudha. Maal jedhama itti eda'aa deema jechuudha asiini. Ammasitti dabalaa. Waaw das nama jetti. Ammasitti dabalaa deema. Yaa viidiyoon dheerataa garuu obsaan laalaa isiniin jedha. Waa baay'ee
ammas injiraatti hin dabala jechuudha. Egaa haala kanaan xumuree jira isiniin jedha. Haala kanaan xumuree jira. Haala kanaan ammas hin xumuramne jechuudha. Haala kanaan xumuramaa jira. Nutti mul'achaa jira jedheetoo yaada. Kana uumee jira jechuudha. Amma jidduu kana keessatti waan adii tanaan godhaa jechuudha. Bareeddi. Egaa bakka kanatti callee fa'aa galchuu waan adda adda bareedinaa fi isa san wanta na bira hin jirreefanii waanuma na bira jiru fayyadamaa jechuudha. Haala kanaan waan kana uumee jira jechuudha. Wanta kana argaa jirtu eenyu yaada.
haala kanaan hojjedheen jira jechuudha. Haala kanaan baay'ee bareeddi, hin bareeddii isiniin jedha. Haala kana waanuma nu bira jirurraa dandeettii keenya guddifachuu dandeenya, ogummaa keenyas itti dabalachuu dandeenya waan jedhuufani kana qabadhee isinii dhufe. Waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Hanga ammaa waan na faana turtaniif hedduu naaf galatoomaa. Hundi keessanuu baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaan isiniin jedha. Ammas kinoo haala kanaan xumuraa jira jechuudha. Haala kanaan akka bareedu jechuudha. Itti bifa diimaa kana gubbaarraa ababaan isaa kun akka bareeduuf kanan godhaa jira jechuudha. Egaa kirrii wal jala nama jalaa darbaa nama rakkisaa, garuu yoo obsan hundumtuu hin ta'a yoo jedhan hin ta'u yoo jedhanis hin ta'uudhuma. Akkaatuma itti hojjetan hundumtuu ta'a. Baay'ee bareeddi, lafarratti ka'a jechuudha. Lafarratti baay'ee tokko bareeddi. Haala kanaan irsaasirraa jechuudha. Jalqaba irsaasirraa hin jalqabee egaa wanta bareeda akkanatti hojjechuu dandeenya. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya, haala kanaan kinoo xumuree jira jechuudha. Baay'ee tokko bareeddi, ababaadha jechuudha. Haala kanaan waanuma nu bira jirurraa dandeettii keenya guddifachuu dandeenya. Yeroo lammataatiif immoo ani kana yeroo duraatiif yaaliidha. Yeroo lammataatiif kana caala bareechee hojjechuu nan danda'a jechuudha. Egaa haala kanaan xumuree jira. Waan na faana turtaniif hundi keessanuu hedduu tokko naaf galatoomaa. Baay'ee tokko isin jaaladha, isin kabajaa. Nagaa keessa fayyaa keessan naa ta'aa isiniin jedha. Qophii kana fakkaatuun amma walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Kanan biraa haaluma kanaan immoo waan haarawaa qabadhee akka isinii dhufuudhaaf abdii guddaan qaba. Galatoomaa, ulfaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee tokko isin jaaladha, isin kabaja. Egaa kuni irsaasii fi limu qofa, kirrii diimaa fi magariisa, wanti nama barbaachisu hin jiru. Kana bichaadha isiniin jedha. Egaa galatoomaa isiniin jechuun jaaladha.